Namni hafuura waaqayyootti hiyyeessa ta'e If you are spiritually poor, rakkinni biyya lafaa irraasaa the challenge of the world will shake you. haalli baraa irraasaa The circumstance of the time will shake you. dhukkubni irraasaa Sickness will shake you. gidiraan irraasaa Infirmity will shake you. duwwummaatti dhaga'ama yeroo hundumaa sodaa keessa jiraata. Always feel. Namni badhaadhummaa hafuuraa gaafa argatu But when you are spiritually prospered, ituu nyaatiin quufaa you will be satisfied ituun uffatiin itti ho'aa even without eating. bowwaa dukkanaa keessa yoo adeeme akka Daawit jedhe amaannatti dhufa jedhee hin sodaatu. You will never fear even Akka if leencaa qoma dhiitee lafa dhiitaa jiraata yeroo hundumaa. you walk under the shadow of death. Arra baay'een keessan horii waan nabdaniin miti kan duwwummaa isinitti dhaga'amu. Qawwaan kan isinitti mul'atuuf nagaan qabdan hin jeeqamtuun goolamtu maaliif የመንፈሳዊ ባዶነት ነው. duwwummaa hafuuraati kun. Because you are feeling spiritual emptiness. Yeroo duwwummaan hafuuraa namatti dhaga'amu keessi namaa duwwaata, yaaddoodha, gadadoodha, aariidha, jeeqamuudha, humna dhabuudha. You are perceiving yourself as a broken. Arraa kaasee sirratti baneera humna kana dhiiga olichaan.